Halkan keessa sa'aatiin kun sa'aatii tokkoo fi walakkaa Kaayiroobaatti akka biyya keenyaatti sa'a 7 fi walakkaa haala kanaan uffata daa'imtii qopheessaa kittibaata deemuuf ganama keessa halkan sa'aatii 11tti waan deemuuf akkuma isin argitan kan haala kanaan qopheeffadhee rafee ka'ee kinoo amma ganama subii baanee jirra gaabii lamni keenya uffannee mana kittibaata geennee nama lamatu nu dura jira amma immoo namni akkana ol guutee jechuudha xumurannee geeffannee bakka qoqqorii keenyaa dhaqnee qoqqorii teennee nyaannee geessine baanee jechuudha kinoo haala kanaan galaa jirra. Iddoon kun iddoo baay'ee namatti tolu iddoo bashannanaati akkuma isin argitan kana kinooti haala kanaan galaarraa zuulaan teessan daa'ima keessan kittibaata geeffattee galte viidiyoo kana baay'ee kolfaan dhumattanii hanga xumura ilaalaa ittiin bu'aara. Haay ashama harka fuunee kabajamtoota maatii kiyya akkuma isin argitan kana har'a sa'aatiin kun halkan keessaa sa'a 1 walakkaadha akka biyya keenyaatti akka Yeroobaatti immoo sa'a 1 walakkaadha jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Zuulaan har'a sa'aatii kanaan hanga isaa kana maarrafinii jechuun keessan hin oolu borganama jechuudha kittibaata qaba jechuudha yeroo jalqabaatiif kittibaata kophaa kiyya geessaraa dura nama tunaa geessaa ture. Amma ofii kiyyaa geeffataa jira jechuudha akkuma isin argitan kana kabulee 45 zuura sadaffaa uffata kiyya as bira qopheeffataara jechuudha borganama keessaa subii jechaadha sa'aatii 11tti yoo danda'e ka'uuf jechuudha akkuma isin argitan kana uffata kiyya qopheeffataa jira maaliif jennaaniin asitti jechuudha sa'aatii 12 taanaaniin hin argattan jechuudha kaardii keessan isinii deebisanii qorichi yoo kana nama 10 ta'e kan nama 10 bicha waraan nama kuwwan kasaree deebi'a yoo kan nama 15 ta'e kan nama 15 bichatu qopheeffama akkasiin argitan kana uffata kiyya kinoo kana cabsee qopheeffadheera jechuudha amma immoo ka daa'ima kiyya qopheessa asaa kiyyatti yoo deebi'e sa'aatii 12 darbinaaniin hin argattan jechuudha. Qorichi xiqqaatee fa'aa dhufaa kan nama 10 kan nama 15 kan nama 20 kuwwan akkuma jiru nu hin gala jechuudha akkuma isin argitan kana kinooti uffata daa'ima kiyya qopheessaa jira baay'ee qorraa waan ta'eef indilimsii kanallee baasuufii qaba. Indilimsii kanallee baasuufii qaba baay'ee waan qorruu fi tuuttaatti godha silaa tuuttaatti hin godhu maaliif jennaaniin jarri yeroo kittibaatii waraantu jechuudha. Yoo tuuttaatti godhanii dafarraa baasaa itti nama cinqiitti surree tanatti godhumoo tanatti godhu laata. Taa'in itti godhu tuni shurraabii wannaan fakkaatu tanatu shurraabii wannaa fakkaata jechuudha tana naawayyaa. Bifa tana naawayyaa wal fakkaatti waan ta'eef akkatti namatti uffanni daa'immanii jechuudha garaa nama nyaata hedduu ana qofa moo isinuma hunda akkuma isin argitan kana qaraadii tana baasaaf jedhee amma garuu tana baasaa fi shurraabiidhaan waan wannaa fakkaatuuf jechuudha sababni an surree itti godhuuf tuuttaa yoo itti godhan jarri namaan lolti akka wayii tattaati ani garuu dhaqeellee hin beeku yoo akkas jedhan nagahee akkuma isin argitan kana gubbaan santariyaa kanatti godha jechuudha. Maqafaallee jechuudha kan indilimsii jalaan itti uffisu maqafaa haphii wayii jechuudha kan isallee hin cinqine booda yoo achi geenne indilimsii kanallee irraa lafa keetti waan ta'eef haala kanaan baafadhee qopheeffadhee jira jechuudha akkuma isin argitanii amma koofiyyaa isaa mataa jechuudha waan baay'ee qorruuf jedheeti kinooti akkanatti koofiyyaa kana baaseefii jira jechuudha kabiraallee ka qalalli jedhee wayii hin jira isa san soqaaf jechuudha isa sanii haa ta'u bakka akkanumatti godha. Asumaan kaalsiin isaa yeroo kamuu irraa dhabamuu hin qabdu jechuudha kaalsiin dirqama koofiyyaarrallee kaalsiin dirqama waan ta'eef sababa saniif akkanatti koofiyyaa fi kaalsii isaallee qopheessiifii jira jechuudha akkuma isin argitan kana ganama obboroodha waan ta'eef hin dhaqqabu galgaluma kana qaama isaallee irraa dhiqadhee bulchee jira ganama immoo fincaan qofa irraa dhiqa jechuudha akkuma isin argitan kana waayipsiin illee xaragee hin danda'a garuu fincaan akka achitti boo'ee hin cinqine jecha ganama obboroo ka'ee fincaan qofa irraa dhiqee ergasii uffata isaatti godhee anillee dhiqadhee uffadhu bichaadha yoo ammoo ganama baasa jedhee hin dhaqqabu sa'aatiin irraa deema sababa saniif qopheeffadhee bula. Obboroodha waan ta'eef hin dhaqqabu sa'aatiin irraa deema wanta silaa ganama godhuu qabu amma godhadhee qopheesse wanti bartunaa qallalataa akkuma isin argitan kana daayiparii isaa waan hunda isaa qopheeffadhee kinoo akkanatti qopheessee jira. Sa'a 8 jechuu daqiiqaa 2 qutti rafaa jira ganama walitti adeebinuun nagaa hambulaa siniin jedha. Akkuma isin argitan kinoo ganama walitti deebinee jirra amma sa'aatiin kun sa'aatiin irra tareeyyuu sa'aatii 11 walakkaa ta'ee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kinoo fincaan bichaa irraa dhiqa siniin jedha as biratti bishaan xiqqoo osoo baay'isin las godhee qopheeffadhee irraa dhiqee kinoo bahee jira jechuudha.
namni tokkochi kararra hin jiru laala waan isin ajaa'ibu namni tokkochi kararra hin jiru akkuma isin argitan kana gaabii lamine namni hin beekne jira isa isaan uffanne nooti sulxii yookaan abbaan daa'imallee gaabii lamine uffatee kararra yoo deemnu makiinaa tokko malee wanni takka kararra hin jiru akkuma isin argitan baalaa gaariin kuni bishaan raabsa jechuudha miskiina kiyyaa jireenya naman teessisu isa qofa qorri maal qorraa miti ajaa'iba kana gaabii laminaan illee luka jala maradheeraa dhaaqnee irra kinoo yoo dhaaqnu dubartii lamatu nu dursee jira jechuudha akkuma isin argitan kana booda irratti namni martuu hambarii kanan guutaa bootaan sunillee bootaa daa'imman yoo barbaadan itti gabbuusanii taphachiisan bootaa daa'imman uumamaa irratti jijjiiranii akkuma isin argitan kana kinooti bootaan kunniin bootaa doftorotaati jechuudha akkuma isin argitan kana kiiloo irra kaayan jechuudha boota doftorotaati miti achi bira argartan inni sun firiijiin sun kan qoricha daa'immanii keessa guuranii akkuma isin argitan kana kinooti keessi isaa akkana fakkaata hombariin kun hombarii xiqqaa miti kana guutuu ganaa guutaa firiijii sanniin jechuudha qoricha daa'immanii achi keessa guuranii ganaa isa keessaa fuudhan jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah amma namni baay'atee jira argitanii namni aga baay'ate ilaala amma duratti akkas ture amma namni kana moluu ta'ee jira hangana guutee jira argitanii namni kana marattu dhufee ka keessaallee deddeebisanillee hin dhabamu kinoo doktortittiin dhufte achi keessaa qoricha fuudhaa jirti jechuudha akkuma isin argitanii maqaa waamtee ka keessaa yaastellee hin jira akkuma isin argitan kana achi geeffannee baanee beelofne irra jechuudha yeroo ulfaa boota kanatti jechuudha isin horaa bira viidiyoo kana qoqorii akkasuma bomboliinoo qoqorii namni jaallattan koomentii barreessa ani garuu hedduu jaalladha zayitiin sun garuu nama cufaa malee akkuma isin argitan kana kinooti haala kana nullee qoqorii kenna nyaannee shaayii kenna dhugaa jirra jechuudha qorrillee waan hin argine bajaajin maaliif qorra kana nama harkisaa garuuyyuu ana qofa moo isinuma hunda sinin jaa akkuma isin argitan kinooti deemaa jira namni bajaajin asitti guurame kun guutuun warra kittibaatiiti kun ammoo akkasuma qursii achitti shaayii godhaa jiran jechuudha kinoo karaa irratti baanee kan yeroo ganama dhufnu wanta takka hin jirre amma jechuudha karaan akkana makiinaa bichaa fi bajaajiin guutame karaan akkana cuccufame iddoo boqonnaa kana namni beektanii 71 fi 01 jidduudha hedduu namatti tola jechuudha boota raahaa akkamii aritti argatanii qilleensi isaa wanti hundi isaa mijataadha baay'ee namatti tola jechuudha achumaan isa daawwataa deemnee amma siin 01 geenne jirra kinooti bajaajiin akkatti wal ciccinqeeru laala karaa hunda walitti cufee haala kanaan gara manaa galaa jirra jechuudha karaan duratti akkasitti duwwaa namni hin jirre suni akkana bajaajiif makiinaa wal accanaannaqaa deemaa jira jechuudha akkuma isin argitan kana haala kanaan xumurannee daa'ima kennallee marfee waraansisnee waa hunda xumurannee qursii kennallee qoqorii goonee haala kanaani gara mana keenyaatti gallee jirra akkuma isin argitan kinoo zulaan teessan daa'ima ofii kittibaata fiddee galaa jirti nagahummaan gallee qorrillee hin argine akkana uffadhe waan isin ajaa'ibu waan godhadhee deema soo argitanii jechuudha xumurarra isinitti mul'isa baay'ee ulfaata jechuudha daa'ima harkatti qabatanii deemuun harki nama waduudha harki namarraa gadi bu'aa baay'ee ulfaata garuu innillee baay'ee na gargaare haa ta'u malee irra guddaa anatu baate akkuma isin argitan nagahan alhamdulillah manatti gallee jirra ofirraa gadi buusaa jira jechuudha kinoo hin ciibsaa jira xiqqoo rafee jira jechuudha akkuma isin argitan kana yeroo jalqabaatiif ani yeroo inni rafu waatti uffisne sababa saniif jecha hin baranne amma uffachuu didee azaana godhaa jira jechuudha ka amma yeroo xiqqishuu kana nagana ta'e booda akkam akkana godhu bicha hin beeku ani maaliif daa'imman garaan ol garagartee ciisuu jaalatti yoo dalga ciibsullee oluma garagara achi booda mataan isaa kun dugda duuba kanaan achuma keessa achi dhoqqata maal akka ta'e hin beeku ani haala kanaani har ammuma eegala jedhee akkuma isin argitan kana irra dhahee waan godhadhee deeme ilaala kaalsii lama godhee deeme gubbaan kaalsiin kun hagana dheerataa jalaan taa'itiidha waan isin ajaa'ibu kolfaan garaan namichaati nama meeqatu na kolfaara akkan ta'e kana nama meeqatu ta'ee jira akkuma isin argitan kaalsii lama irraan godheera